Dubartoonni waggaa 30 keessa jiran, waggaa 20 keessa jiran iyyuu yeroo itti dhalanii dhala isaanii bakkee irratti gatan, qoshashaa keessatti gatan, yeroo itti mucaa Waantiyyaa jedhamtu kana namoota baay'eetu karaa TikTokis karaa Facebookis ishuu godhatee waa'ee ishee haasa'aa jira. Ani irratti haasa'uu barbaadeen ture garuu wanti akkan dubbadhu na godhe namoota har'uma Oromummaan itti dhaga'ame waa'ee Oromummaa isheetii haasa'aa jiran. Isheen kaleessa ijoollee Oromoo dhiiftee jara jala fiigaa turte akkas taate isaantu deebisee akkas godhe namni jedhanii waan baay'ee jedhaniin waan baay'ee jechoota namatti hin tolle. Waa'ee Oromoo dubbatu Oromummaa ishee hubachiisuuf yaadu natti fakkaata garuu jechoonni isaan fayyadamanii gaarii kan hin taane aamilee namaatiif iyyuu sirrii kan hin taane utuu obboleettii kootiin akkas jedhame utuu obboleettii koorra kuni ga'eeti utuu haadha koorra kuni ga'e baruu dhala dubaraa qabaachuu dandeessu godhachuu dandeessu obbolaa fira hin qabdu maatii keessan keessaa namni dubartii dhabe hin jiru jechuudha. Kanaaf utuu kan koo ta'eeti maaltu itti dhaga'ama jedhanii warra utuu yaadiin jechootuma barbaadanaa isaaniitu akkan viidiyoo hojjedhu na godhe. Mucaan kun rakkina hedduu dabarsitee kaleessa gaafa ishiin kuftee turte yeroo itti mucaa taatee jirtu ofii isheetitti iyyuu. Yeroo itti daa'ima taatee jirtu, yeroo itti gargaarsa maatii keessaa hin bahu hin qabnetti mucaa koo jedhamuu yeroo qabdutti, ofii isheetii kunuunfamuu, ofii isheetii jaalalaadhaa fi abbaa argachuu yeroo itti qabdutti isheen haadha taatee, abbaa taatee dhala ishii wajjin yeroo ishii rakkattutti namni lafaa ishii kaase eenyu akka ta'e isin iyyuu beektu. Akka namoota kaan immoo mucaan kun baatee miidiyaa irratti boossee na gargaara akkas ta'edha jettee miti. Waaqayyoomatu karaa ittiin isheen gargaaramtu balbala banee fi akka isheen har'a geessu godhe. Erga kaleessa gargaaramtee immoo har'a ofii ishiitii olii gadi fiigdee mucaa ishii guddifataa jirti. Jireenya ishii jiraataa jirti. Namni kufaa hin ka'a. Dubartoonni waggaa 30 keessa jiraatanii dhala isaanii hospitaala keessatti gatanii baqatanitti mucaan kun garuu daa'ima waa'ee mucaa waa'ee dhala godhachuu yoo hin beekin. Daa'ima xiqqoo taatee dhala godhattee rakkoo ishirra ga'eerraan dhala godhattee dhala ishee otoo hin gatiin wajjin beeloftee wajjin jibbamtee wajjin tuffatamtee wanti meeqarra ga'ee dhala ishee amma ammaatti qabattee jirti. Ammayyuu tuffatamuun, arrabsamuun, jibbamuun, qeeqamuun mucaa kana biraan jechoonni aamilee isheetti bu'an mucaan kun har'a kaatee utuu fajjeefte baqa abdii kutattee kana booddee jettee utuu fajjeefte jechoota sadarkaa kanarraan ishee ga'anii namoonni baay'een gara isheetti darbataa jiru. Kana hundumaa dandeesseeti dhala ishee guddifataa jirti. Amma immoo maal godhi jettuun maal haa taatu mucaan kun? Hojiin isheen hojjetaa jirtu koo saba Oromoo fi miti. Qabsaa'aan jirtu mucaan kun. Afaan Oromootiin hojjettee, ijoollee Oromoo faana hojjettee, waan ishee ilaallatu hin qabu kun, waan ishee dabaluu hin qabu kun. Jireenya ishee jiraataa jirti, dhala ishee guddifataa jirti mucaan kun. Ijoollonni baay'een, namoonni baay'een immoo keessumaa karaa miidiyaa kanaatiin afaan Oromootiin waan ta'e dandeettii isaaniitiin fidanii waan ta'e gaafa hojjetanii namnumti isaan gargaaru, namnumti isaan dhaggeeffatu, namnumti viidiyoo isaanii sheer godhuuf, namnumti jabaadhu jedhuun waa hojjechiisuu namni barbaadu hin jiru. Gaafa isaan garuu afaan biraatiin hojjetanii jireenya isaanii jiraachuu jalqabanii afaan Oromootiin hojjedhu, Oromoo tuffattee, afaan Oromoo tuffattee akkas taate gaafa sana Oromummaan isinitti dhaga'ama. Bakka amma saba kanaaf hin hojjedha jedhee hin hojjennetti jireenya isaa jiraachuudhaaf namni afaan barbaade naa hojjetu, lammii barbaade faanaa hojjetu. Jireenya dhuunfaa isaatii jira erga ta'eetii namni. Wanta immoo namni kaleessa keessa darbe kufaatii dadhabina namni kaleessa keessa darbeen deebistanii yeroo hundumayyuu waraanina madaasaa keessa hin deddeebisiinaa jireenya namaa keessatti. Bakka namni jireenya isaa jiraatu. Dhama'eetu jiraata erga ta'e, dadhabee jiraata erga ta'e, dhama'ee haa jiraattatu namni. Dhama'ee maatii isaa jiraachifatu namni kamiyyuu. Mucaa kana qofa miti namoota baay'eedha. Dhama'ee haa jiraatu. Keessattuu mucaan kun dubartiidha. Umuriin ishee xiqqoodha. Gargaarsa namaa hin qabdu. Jaalala abbaa jaalala biraa hin qabdu. Ofuma isheetiif of jiraachisaa jirti olii gadi fiigdee. Dhala ishee guddifataa jirti.
yerootti waa'ee dhalaa yaaduu hin qabnetti mucaan kun itti gaafatamummaa fudhattee dhala ishii guddifataa jirti. Bakka jiraattu of ajjeeftu ishii kana booddee maal haa gootu? Moo dhokattee haa teessuu barbaadda mucaan kun? Maal haa gootuu barbaadda mucaan kun? Maal haa taatu mee? Ilmoo abbaan biraan jirre guddisaa jirti bara. Ilmoo abbaan anuu asiin gargaara jedhee karaa tokko qabee fi hin guddisneef guddisaa jirti bara. Akka hoon kan hin gargaarre eessumni adaada namni tokko bukkee kan hin jirre guddisaa jirti bara mucaan kun ofiishiiti. Biyya barbaadde adeemtu nama barbaadde faanaa hojjettu. Dhiirri tokkoo fi dubarri tokko immoo viidiyoo wajjin hojjetanii suura wajjin ka'aniif sammuu keessan keessa baalagummaan maaliif dhufu? Yoo mucaan kun nama hundumaa faana waan hin taane dabarsitu maaliif isinitti fakkaata? Sammuu ishee keessa waan jiru amleen ishii sakaleessaatti iyyuu ammam akka miidhame koo isheettu beeka. Irma deddeebitee waa'ee kanaa haasa'uu hin qabdu. Kolfuu qabdi isa sana dagachuudhaaf amma tokko taphachuu qabdi, kolfuu qabdi. Hojiin isheen miidiyaa irratti hojjettu immoo namoota hedduu wajjin akka ishee walitti dhuftu taasisa. Tiiktookii fi yuutuubii irraa waan argattuun dhala ishee guddifataa jirti, jiraachifataa jirti miti. Hojiin ishee immoo namootuma akka ishee tiiktookii fi yuutuubii irra hojjetan wajjin akka ishee walitti dhuftu taasisa. Kanaaf namni tokko rakkatee rakkina isaa gaafa baasee namatti himatu boruttiin arrabsamuuf, boruttiin qeeqamuuf, boruttiin tuffatamuufi miti. Isumaan deebistanii hin tuffatinaa. Baqa keessa darbiteetti mucaan kun har'a jireenya ishee jiraataa jirti. Har'a dhala ishee guddifataa jirti waan ta'eef deebistanii akka mucaan kun abdii kutattu hin godhina. Daa'ima isinii gadiitidha. Warra ishee arrabsaa jirtan kun warra oromummaa ishee isinitti dhaga'amaa jiru kun immoo kaleessoomaan gargaara. Waa tokkoon iyyuu hin gargaara. Too afaan oromoodhaan hojjette immoo sadarkaa kanarra hin geessu. Eenyu faati namoonni afaan oromoodhaan hojjetanii har'a miidiyaa irratti hojjetan irraati galii argataa jiran. Dhiisanii yaalanii gaafa dadhabanii dhiisanii afaan biraatiin hojjechuu waan biraa hojjechuutti jijjiirratu. Gaaf sana jireenya isaanii jiraachuu jalqabu. Bakka mucayyoo kana immoo dhiisaa dubartiidha, daa'ima. Dhala ishee abbaa malee guddifataa jirti. Qofummaanuu ishee gaddisiisuu danda'a. Waanuma tiiktookii fi yuutuubii irraa qarshii argattuuf mucaan kuni gammachuu qabdi jechuu miti. Waan meeqatu isheetti dhagahama. Aamileen ishee waan meeqaan cabeera. Karaa baay'eedhaan iddoo ga'uuf yaadde ga'uu dadhabdeetti. Kanaaf dhiisaa haa jiraattu. Piliis waama ishee jajjabeessuudhaaf, aamilee isheedhaaf ta'uudhaaf, erga waa'ee ishee hin dubbanne ishee cabsuudhaaf, ishee miidhuudhaaf waa'ee ishee irratti hin dubbatina. Waaqayyuma sodaadhaa. Tariitii boru dhala keessan irra ga'uu danda'a. Obboleettii keessan irra ga'uu danda'a. Utuu obboleettii keessan ta'eeyo. Gaafa namni akkanatti arrabsu, gaafa namni hundumtuu bahee waama barbaade jedhu isin kaatanii waan barbaaddan jechuu ni dandeessu. Isinitti hin dhaga'amu. Bakka dhiisaa waama mucaa kana haa jiraattu bakka. Namni hundumtuu iyyuu rakkina keessa darbee har'a jireenya isaa jiraataa jira yoo ta'e haa jiraatu bakka. Maatii isaa haa jiraachifatu, dhala isaa haa guddifatu. Afaanuma barbaade, abbuma barbaade faana haa hojjetu. Adaraa keessan waanuma sammuu namaatti, haamilee namaatti bu'aa abdii nama kutachiisu namaan hin jedhina.